utunni bulchee natti tola. Kara fuulduraatti namni biyya bulchu eenyuudhu ta'ee gammadu? Ani Abiyyi caalaa nama argadhu hin qabu. Sababa qabdanii? Sababan qabu nama isa fakkaaturra waggaa tokko keessatti jijjiira baay'ee waan hin argeeruuf Abiyyi otoo ta'e galmalee nan gammadaa jechuudha. Kara fuulduraatti namni biyya kana bulchu eenyuudhu ta'ee gammadu? Akka kiyyatti akkuma yaada kiyyaatti jechuudha. Biyya kanaaf hin fayyada jedhee kan hin yaadu Dooktaruma Abiyyi. Ismani deeggara itoo inni filatame irra caalaa isa naa wayyaa hin yaada. Amma yoona jechuudha waan uummanni addunyaa isaaf mirkaneesse waan ta'eedhaaf Noobeelilleetti sababa baay'eedhaan Noobeelillee argatee jira miti biyya addunyaan eebbiseera kenneeraaf. Kanaafuu inni haga yoonaa waan badaa hojjeteera jedhee yaadu akka kiyyaatti. Namni kaan akka barbaadetti yaaduu danda'a garuu anaaf amma booda gara fuulduraatti haga jirutti jechuudha odoonni bulchee natti tola. Wantoota inni biyyaaf gumaache keessaa ibsuu dandeenya? Tokkoffaa irratti akkuma kanatti akkuma ilaaltutti ifuma ifatti kan Eertiraa fi kan Itoophiyaa beekamaadha. Isa lamaan gidduu lamaanii araara buuseera akkuma beekama jechuudha. Akkuma kanatti kana yoo si kaase gahaadha. Kunumti quufsaadha. Kara fuulduraatti namni biyya bulchu odoo eenyu ta'ee gammaddan? Dooktar Abiyyi otoo ta'ee gammadda. Sababa qabdu? Sababni illee waan hin qabu ijoolleen keenyas uniformii naxaa uffataniiti tamaaru. Midhaanis nyaachaa tamaaru. Kanaafuu baay'ee das nama jedhu. Kara fuulduraatti namni biyya bulchu eenyu odoo ta'ee gammadda? Obbo Abiyyi otoo ta'e nan gammada. Sababa qabda? Sababa isaa maal sitti fakkaate? Tokkoffaa ijoollee barattoota magaalaa keessatti warra jiranii jiru miti. Beelaan qoqamanii barnoota barachuu kan hin dandeenye isaan akka barataniif nyaata qopheessanii laatu isaanii. Amma fakkeenyaaf daabboon hin jalqabame malee mootummaan daabboo sana oomishee uummata jireenya xixiqqaa sanaaf rabsuuf yaada isaanii. Lammaffaa magaala qulqullinaa ashaakiltii adda addaa dhaabuutti. Gara biraa immoo maaltu jira? Mana dulloonni jiru miti hojjechuu kan hin dandeenyeefa mana isaanii akka ijaaramuuf waan go'anii kanaaf hojiin waan xixiqqoo waan nu agarsiisaniif gara fuulduraaf immoo filatamanii kursiyoota argatanii waan gaarii hojjetu jennee yaanna. Paartiiwwan addaa immoo dildila hojjetee immoo karaa hojjetee immoo mana barumsa hojjetee waan hojii ana agarsiisanii tokko na filadhaa otoo jedhanii hin filattaani paartiota sana. Kanaafuu uummanni guutuu impaayera Itoophiyaa keessatti yookiin impaayera Oromiyaa keessatti ka jiru uummanni paartiis haa ta'u mootummaa bulchuu ka barbaadu sun hojii ana agarsiisuu qaba biyyatti kana. Kara fuulduraatti namni biyya kana bulchu eenyu odoo ta'ee gammada? Egaa amma akkuma beekamu ammas ilaalaa akka jirrutti yaadni fi ejjennoon Dooktar Abiyyi baay'ee namatti tola. Garuu haa ta'utti namoonni ilaalcha isaanii keessattis akka arginutti nuti naannoo irratti namoonni yaada baay'een dhiyeessu. An akka dhuunfaa kootti annatti tolaa jiru Dooktar Abiyyidha. Maaliif yoo jette nuti waan darban argine malee waan dhufaa jiran ganaan beeknu. Garuu amma argine keessatti immoo wanti amma raawwatamaa jiru badaas yoo ta'e gaariis yoo ta'e yoo laallummaa amma ammaatti yeroo muraasa kana keessatti argaa jirru kaayyoon isaanii baay'ee namatti tola. Boriifis abdii nama keessatti horata jennee qabdanna. Kanaafuu ani akka ammaatti ejjennoon kiyya fuulduraaf hin beeku garuu kan isarra caalus dhufuu ni danda'a. Ammatti haalota darbanii wal quunnamtii wal bira qabne yoo laallu ejjennoo fi hojiin Dooktar Abiyyi baay'ee natti tolee jira. Ani akka kootti keessa koo kan jiru filannoon filis yoonaan jedhan Dooktar Abiyyumaa filuuf qophiirra jira. Haa ta'uti garuu warri saduukaa hiriiraa jiranis dhimmatti Dooktar Abiyyiin kufuufis yoo jiraateeyyuu hojii isaa fi mul'ata Dooktar Abiyyi sana immoo fiixaan ga'uuf hundumtu ejjennoo isaa dhaabatanii yaada isaa fuulduratti fiixaan baasuu akka qaban asumaan dhaamsa gosoota dabarfadhu. Hojiin Dooktar Abiyyi baay'ee na gammachiisaa jira. Fuulduraaf immoo rabbiin haan isarra wayyaa qabus nuuf haa fidu kan jedhamu yaada kiyya asumaan dabarfachuu fedha. Rabbi filannoo dhufootiin immoo nu haa ga'u walumaan filannee dabarraan jedha. Kara fuulduraatti namni Itoophiyaa bulchu eenyu odoo ta'ee gammada? Akka yaada kiyyaatti bulchummaan tana Dooktar Abiyyi yoo ta'e barbaada. Sababni kan kee? Sababni kee maal akka ta'e barbaadna? Maal akka ta'e beekta? Yaa'u akkam nu amma laaluu jiru kanatti kanaan duratti agasiyyuu dubbachuu duraan mirgi hin qaba. Akka banannee agas dubbachuu dandeenyeyyuu kadha qabneen sababisaati.
Kanaaf akka inni nu bulchuuf yeroo kennineefi karoora isaati sagantaa isaa maanachi waan jiru dolaalle baay'ee gammada. Karaa fuulduraatti namni Itoophiyaa bulchu eenyu odoo ta'e gammada? Dr. Abiy yoo bulche dasna jedha. Sababa qabda? Sababa qabda? Sababni isaa jalqabaa wanti mootummaa duraanii keessa baay'ee cunqurfamaa turre ammaaf immoo eeganni dhufee fooyya'insi nu argameera. Fooyya'insi nu argame kun tokkoo fi warreen hidhaa jiru kunis xiqqoo ishee akka duraan nu yaa'anii turanii ammas immoo garuu lollaa jiraatu malee akka gara fuulduraatti fooyyessee ta'uu yaada. Sila kanaaf Dr. Abiy odoo bulchee yaa'in amma jiru kun dhaabatee baay'ee dasna jedha. Karaa fuulduraatti namni Itoophiyaa biyya Itoophiyaa bulchu eenyu odoo ta'e sitti tola? Akka yaada kootiitti oduu Abiy ta'e natti tola. Sababa kan kee? Sababni koo dandeettii guddaa qaba muuxannoos qaba waan ta'eef waan baay'ee dabarseera waan ta'eef biyyattii kana sirriitti tasgabbeessee to'achuu waan danda'uuf sirriin ta'e na wayya yaada. Karaa fuulduraatti namni Itoophiyaa bulchu eenyu odoo ta'e gammada? Nama Itoophiyaa bulchuu Dr. Abiy irratti eenyuun iyyuu barbaannu jedha akka kootti nama saba addaan hin baafne ta'ee gin wanta uummanni filate akka uummanni Abiy lammaa irratti eenyuun illee ta'e illee hin barbaannu. Sababa qabdaa kan isaan jechuu danda'an? Sababaan qaba. Amata 20 meeqa jechuudha. Nuyi taphatanii arragin mirga arganne kanatti itti fayyadamuu danda'an jiru uummanni keenya of habaruun jedhan akka kootti. Karaa fuulduraatti muummichi Itoophiyaa eenyu akka ta'u barbaadu? Dr. Abiy Ahmed. Sababni keessan maali? Sababni keenya yaa'u kaayyoon isaanii karoorri isaanii uummatuma Itoophiyaa waliin akkuma guddatanudha. Paartiin badhaadhinaa akkuma amma kaa'amee jiru uummata hundumaa beeriidhaan kan addan qoonnedha. Uummanni Itoophiyaa olii galee akka itti jiraatudha biyyattiin kun kanuma nama hundaati waan ta'eef hundumtuu akka waliin jiraatu kanaafuu isaan murteessuu barbaada. Karaa fuulduraatti biyyattii eenyu akka bulchu barbaada? An akka kootti Abiy Ahmed yookaan paartiin akka jirutti paartiin badhaadhina jedhamu bulchee natti tola. Sababni isaa paartolii baay'ee olaalle paartolee mormitoota yoo ilaalle yeroo baay'ee namni sirriitti itti yaadee paartii badhaadhinaa filuu qaban jedha. Maaliif paartonni baay'een amma kan isaan ittiin filamuu barbaadanii goosummaa nama keessatti uumuudhaan waan ta'eef namni kana akka inni nyaatamne baruu qaba. Maaliif gara fuulduraatti nu adda baanee sultaanee tokko taanee waan jiraachuu qabnuuf namni kanatti yaadee mirgi keenya hamma eegametti tokko taanee wal qixa taanee mirgi keenya eegama kana biyya tokko keessatti hamma jiraannetti paartiin badhaadhinaa murteessaadha jedheen yaada. Kanaaf kana fiduudhaaf immoo Dr. Abiy hojii guddaa hojjetu jettee amanti? Waan tokko shakkiin qabu. Dabalataan waan tokko qabda? Innaa uummata Itoophiyaatiif wanta dabarsu hundumaa goosummaatti yaadinaa warra dhufanii safara gosaan isiniin dogoggorsuuf yaadanii sirriitti dippiidhaan yaadaan jedha. Maaliif booddee rakkina keessa galuu keenya dura Dr. Abiy Ahmed kaayyoonsa Itoophiyaa akka tokko taatee mirgi hundumaa eegamee nu jiraachisuudhaaf waan ta'eef adaraa keessan itti yaadaati Dr. Abiy nu fidaa jedha. Karaa fuulduraatti namni Itoophiyaa bulchu eenyu odoo ta'e gammada? Dr. Abiy. Sababni kan kee? Sababni kee Dr. Abiy erga aangootti dhufanii qabanii ta'anii biyya kana keessatti jijjiirama isaa fidan hoggaalaan baay'ee bakka biyya kana Itoophiyaa kana hin bulcha jedhee kana itti jira. Karaa fuulduraatti biyya keenya eenyu odoo bulchee gammada? ያው gara fuulduraatti biyya keenya Dr. Abiy yoo bulchan dasna jedha. Maal biyyatti ያው ኢትዮጵያ ጉቱማን በዶክተር አብይ ነጻነት ካርገን ዶክስ ደስታ ኢፈጋሪ ካርገኒ በዶክተር አብይ ካርገኒ ቹክያ ከናፊ ገራ ደርቡት ሰኤ አማ ከኛፊ አው ዶክተር አብይ ዳኔ ኤክትራፍ ኢትዮጵያን ሮሳይ ወላ ቤትረት ከ ዶክተር አብይ አራራቡሰን ከ ዶክተር አብይ ጋር ቡሰን ሰብቻ እንዳለ ቢየ ከሰጥስ ነገኝ ጉዳይ ካምቦ ይችላል ከ ዶክተር አብይ ላውጡ ጀም ጉዳይ ግግፈመስ ዝራ አማስተኤ ገራ ሁድራቴ ana magama kiyatin kana Dr. Abiy natsaddatin arge bakkan duroo jedhu keessatti duroon baay'ee tiraan ture kana Dr. Abiy wambari qabate iddoo qabate natsaddati guddaa firiideemi guddaa Itoophiyaa keessattis wajjiran kee jiru keessattis waan argeef ammas gara fuulduraattis Dr. Abiy qaxxalee itti fufee hojjetee dastanyaadhaan jechuun barbaada.